baga gammaddan daa'imti keenya dhiira moo dubara sarpiraayizii kana haga dhumaatti ilaalaa firoota kiyya. Surprising akkana ture. Yo. Kabajamtoota hordoftoota Didaa fi Itaaliyaan jirraa akkam jirtan? Nagaa keessanii. Jirra jirtanii fayyaa jirtanii. Akkam jirtan mee nagaa keessanii? Gammadeeta jira. Didaatiyo. Hordoftoota Itaaliyamtiyo. Itaaliyamtiyo. Kechaan qaban. Kechaan qabu halkanii guyyaa lafa'aatu akkam ta'e. Garuu ati gaa'u. Wanda biraa isaa fuulduratti na qassase. Hordoftoota Didaatiyo jirra jirtanii. Mee akkam jirtanii nagaa keessanii? Galanni. Nagayaa naaf Didaan akkuma nu argitan kana. Nagaadhuma jirraa. Har'a maaliif dhufne mee? Har'a jechuudha firoota kiyyaa magaalaa Adaamaatti turre har'a sarpiraayizii ajaa'ibaati. Barbachuudhaaf dadhabneerra garuu gammachuutu akkana nu godhe. Ayyin. Ani karaa kootiin gammadeera. So hordoftoota keenya anillee gammadeetan jira. Onneen kiyya. Sarpiraayizii guddaatu jira. Garuu Didaan akka kiyyaan gammanne maaliif inni isa ulana isinitti himna. Maaliif akka kiyyatti hin gammanne hin gaafatamtaa? Garuu ta'ullee rifatteerta. Garuu har'a bakka guyyaan keenya jennee yaanneerra guyyaan baay'ee bareedaadha. Laaqanallee alatti nyaannee waan baay'ee alatti dabarsine keekillee alatti affeeramee dhufe bakka gammadeera dhugaa dubbachuu. Gammadee jira firoota keenya dubbii isinitti hin baay'isnu viidiyoo riikardii godhee teechiseetan jira. Osoo karaa deemuu riikardii godhetan jira. Firoota kiyya har'a isheen cheekingii qabdi turteeyyuu cheekingii sanii echa jechuudha. Hospitaala seennee cheekingii san ilaalte ture jechuudha. Akkuma cheekingii seenan jechuudha. Maallaan jettee diditti argaa kee ani daa'imti kiyya dhiira ta'uu dubara ta'uu addaan baafachuun qabaa asumatti lajeessinaan jette. Dhiira ta'uu dubara ta'uu. Bakka beekuu barbaade dhugaa dubbachuudhaaf. Inni qaalii na seensise kophaa kee wanna kan akka onnoon jennee naan jedhee taanaan walii naa beeknu hin jedheen eewaati baruu hin barbaanne immoo ani yaa baruu jennaan inni immoo hin ta'u akkas ta'uu hin qabu naan jedhee. Ishi jedhee callisee deeme gamanaa. Callisee deemaa isa kana fuulduratti viidiyoo isinifan gadhiisa jechuudha. Dhugaan isin jedha firoota kiyya baay'ee gammadeetan jira. Gammadeetan jira yoo itti ilaalu gammadeetan jira. Dirqama waan ta'eef dirqama gammaduu qaba inni. So amma maalidha osuma gidduun haasofnu viidiyoo amma hojjechaa jiru kana jechuudha osuma gidduun haasofnu sarpiraayizii kana namichumti jechuudha yoo haasawu dhiira ta'u dubara ta'u osoo isa dhagaan wayyaa moo akkam kanaafuu addaan kuteetu jechuudha gidduudhaan hin jalqabne jechuudha. Wayyaa akkas goota. Egaa hordoftoota keenya gidduudhaan viidiyoo jechuudha asii deemee tokko hospitaala seenuuti keetti yoo kurtatu isa kan daqiiqaa 5 daqiiqaa 4 akka kana mee haga dhumaatti ilaalaati dhiira ta'uu dubara ta'uu gidduudhaan ilaala. Addaanan kudhaa achiin booda gara adeemnu mee. Hello jirra jirtanii akkam jirtan firoota Didaatiif akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isin bira haa ga'u jechaa ta'u. Egaa har'a Itaaliyaan waliin akkuma argaa jirtan karaa magaalaa Adaamaa deemaa jirra. Sababni magaalaa Adaamaa deemaa jiru inni tokkoffaa Itaaliyaan hospitaala Itaaliyaan fuudhee deemaa jira cheekingiidhaaf jechuudha. Kara ji'a torba kana seenee jirti. Ji'a dabartee jirti. Cheekingiidhaaf deemaa jirti. So inni lammaffaan dhiira moo dubara moo isa kana addaan baafachuuf deemaa jirra. Egaa dhugaa onneen kiyya baay'ee rarrafachaa jira akkuma argaa jirtan Itaaliyaan duuba jirti. Ani rifadheetan jira. Anyways wanta jiru mee haga dhumaatti waliin laallaa isin jedha amma kinoo
hospitaala seenee jira ilaalaa tikeetii qurxaa jirti amma agartanii taalim so tikeetii qurxaa jirti taraa ofii eeggattee tu amma tikeetii harkatti qabattee jirti akkuma argaa jirtanii sanundu haga dhumaatti gaa viidiyoo kana osoo nuffin haga dhumaatti ilaalaa sarpiraayizii kana firoota kiyyaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa kinoo wal qabannee wal hammannee wal qabannee kinoo wal bira dhaabbannee jira sarpiraayiziin har'a maalidha ashama jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Didaa akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra galanni waaqa hagayu egaa hordoftoota keenya har'a as bakka haati manaati yookaan immoo itaalin itti qoratamtu biran jira hordoftoota Didaa bakka qorannoo jira ayyee aman sawa qorannoo ishee daa'imti ishee nagaa ta'uu dhabu ishee jechuudha cheekii gochuu dhufnee magaalaa Adaamaa jirra akkuma argamu isheen keessa jirti ani boqonnaa fudhachuuf karaa alaa deemaan jira hordoftoota keenya wanta jiru immoo ultrasoundiidhaan gulantu isinitti agarsiisa mee amma xiqqoo shaayii dhuguuf karaa magaalaa Adaamaa tanbaa isheen hin jirti xiqqoo turii kootu naan jette hordoftoota keenya haga dhumaatti na waliin taa'aa nagaan naa jedhaa ciao. Hello, hordoftoota Didaa amma bakka shaayii kan jira shaayii dhugaa jirra hiriyaa kiyya waliin teenyatu jechuudha asitti shaayii dhugaa jirra akkuma Itaaliif naaf bilbilteen jechuudha karaa hospitaalaan deema amma hordoftoota Didaa bakkuma jirtanitti gaa haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa wanta jiru suutan isinittan hima nagaan naa jedhaa horaa bulaa. Egaa hordoftoota keenya asitti dhiira ta'uusaa dubara ta'uusaa sirriitti haga dhumaa ilaala. Egaa daa'imti kiyya kinoo kana fakkaata dhugaan isin haga dhumaatti ilaalaa nagaan naa jedhaa. Okay, kalee ምንድን ነው? እኔ ግራ ስለሚገባኝ ነው። ኦኬ ምን መሰለህ አይ እኔ ልጅ ምናምን እኔ ሰርፕራይዝ መሆን ነው የምፈልገው እንደ ድሮ አባቶቻችን እኔ ነው ፈልጋለሁ እርግጠኛ ነሽ? yes እኔ ግን በጣም እንጃ እስቲ አይፈቅድም ይሆናል ወጣ በቃሽ ስለዚህ ጽሁፍ ነገር Italim ጾታ ወንድ ዋው ዋው ተመጣጣ Jesus. Only 40. Huh? I'll change the last day my challenge. Okay. Uff, አስደነገጠኝ። አንተ ግን አዎ ዲ 10 አለቃ ነው የምናደርገው 28 plus 3 ሴፋሊክ
12-15 centimeter away. Placenta fundal posterior. No gross penjeta normalis. Adiketa muscular. $12.50. Surprise! Surprise na kana ture. Ani kara kotiin beekee akkan motiratti beekameera jechuun akkaataan isaa bakka hin beeksisa. Akkamitti beeksisuun? Han beeksisu tokkoffaa baay'ee nama dadhabsiisa. Na dadhabsa. Lammaffaa immoo waan tokko nan dhukkuubne dhugaa dubbachuudhaaf bakka waan shamarran hin taaneef akkanumatti beekee garaagarummaa qabaa dhiira tokko nama dhukkubsiti. Dubartiin nama dhukkubsitidha. Dhugaa nama dhukkubsiti. Bakka minaanillee ani guyyaa tokko nan deeffachiisne argiteerta. Guyyaa tokkollee bakka shunkurtiin wala shunkurtiin akkallee shunkurtiin wala buna bakka waan hundaa itti dha'uu bichaadha. Minaan itti dha'uu bichaadha. Nana isa nan amma ji'a sadiitti waan takka illee hin beekne maaliifi dubartiin takka ji'a tokkoo fi amma ji'a sadii torban lama keessattuu qabattee taanaan torban minaan hin nyaattu sirumaa jechuudha. Anuma na nyaachisa kiyya addame. Illee baay'ee dhugaas hin jedha ajaa'ibamee kan jira. Ditaan garuu akka dubartii irratti ni gature micuutu manyaa ji'a sadaffaa immoo ji'a arfaffaa inuma ji'a shanaffaa. Garuu wanti kun jira naan jedhee. Wanni kun nama hundaa gaafa namaa naan jedhanii firoota kee nama hundaa ala haati manaa ta'e haadha eebbifamtuudha. Dhugaa eebbifamtuudha naan jedhan nama baay'ee akkas naan jedhan waan si jaalataa waan eebbifamtees naan jedhan maaliif ijoolleen baay'ee nama baay'een hiriyyaan kiyya takka argitee bitee akka isheen tsabalaan wala gulukoosii jaamu torba macarashaarra tsabala deemti beekta takkas akkasumas isheen immoo hospitaalatti bultee fa'aa bakka guyyaa sadii namni akkasitti gulukoosiidhaan kan ishee ani ishee dubartii taate argitee ani isheetis dubartiidha kanaafuu ani maal hin dhukkubsanneere dhiira ammaan booda jechuudha asara laqaa hamsaa laqaan godha hamsaa laqaa didaan dhiira ana fakkaata yaa ta'u asara laqaan godhan jenne kan jedhu daa'imti inni dhalatu kun maalidhaan osoo natti beeksisee barbaadda. Gaaffiin kun namatti ulfaata. Echaa fiddanta. Maalidhaan osoo natti beeksisee barbaadda keessi kee? Bakka onnuusaa lapheensa akka kee akka namaa yaadu. Tokko. Bakka taphataa akka kee taphataa. Na tokkee jira dhugaansi. Fi akka kee bareedaa. Bareedaadhaan? Eegaa. Akkasiin maal jechuun? Akka kiyyatti silaan ba'u. Dabbasaan garuu akka kiyyatti dunaa beena wayya. Akka kiyya? Maarree? Dabbasaan kiyya? Haati tiyya duraan jechuudha. Dabbasaa kiyya wayyabdee. Dabbasaan kiyya dheeradhaa? Dheeran nama miti biyya dheeraa osoo hin ta'in. Baay'ina qaba. Baay'ina osoo hin ta'in akkatti bakka las jedhe dabbasaa. Laslaasaa. Haati tiyya jechuudha. Haati tiyya dhugaan isin jedha firoota kiyyaa. Yeroo madaalatti naan jette dabbasaan kee funyaan irra siciisaa naan jette yoo nagaa nama gaafattu naan jette akkatti sirraa baneetan jechuudha nagumaa jettee dabbasaa ofitti gaddeebistaa naan jette. Ajaa'iba dabbasaan kiyya funyaan irra naciisa ture akkatti gara guutee duubatti akka hindi fiilmi. Amma dabbasaan abashaa keessatti akkas jira. Namni dabbasaa akkasii keessas. Ageeti si funyaan irra siciisaa bibittiin dabbasaan kee dhugaan isin jedha mana dabbasaa sun bibitti maakkatti dabbasaan kee baay'ataa naan jedhe ish budaadhina nyaatu taataa budaadhina nyaatu garuu irrii ta'es dabbasaan isa rakkoon qabu mukniyaatu dabbasaa isaan dhawu ani maarratti gatte dabbasaa isaa bareedee dhiisee dubartii osoo taate dabbasaa akka kiyyaa jedhee yaadaaf gara kanaafuu dabbasaan akka kiyyaatti qabu. Ya rakkoon qabu yaa booda dabbasaa. Eeshi waan dheerinaan yoo. Dheerina bakka dheeratu akkatti. Akka kiyyatti. Sitti kan bahu qabu maali? Amala isaa
Amalisa tabona jette be amala miti ta ta'u labbe sakka ke ya ta'u garo amalli mo anatti abo baka miskina to garo be amalli ke biki ya tikko adda hatto ijolle jechuudha dhiira dhalfachuu barbaadde jechuudha watara singale sokof sorgon sinit gara singale watara hojii jechuun hojii mangiste hojjeta hojii mootummaa hojjeta jechuun barbaade sinif gara sinigale baka disi amma anyways hordoftoota Diditti Tube dhugaan sin jedha yeroon dhiira naannoo jechuudha namichi onni ke go jedhe malee garrifate dhugaa rabbi sinin dhugaa dubbachuudha dubaran barbaade ture jedhe wasma maal jetteeyyu dubaran barbaade ture dubara barbaade yeroo baay'ee didaan ijoolleen baay'inni hiriyoonni kiyyaallee akka dubara taatee bakka qamisii faasiif binnaa maal naan jedhe hiriyyaan kiyya takka maal sirumaa naman jechuun inamantuu iyyuu bakka namantuu garuu maal gochuun danda'a homaa gochuun danda'u tanima mara yaa beekattu bakka kanaafuu ilmi keenya daa'imti keenya har'aa dhiira ture waggaa lama booda ittani gaadhaa didaan waan inni jedhe achumatti hospitaala keessatti akka osoo mumbee duraan bakka kee bakka kanaan booda nuufoftuu yaadinii waan tokko yaadinii kanaan jedhe rabbi kana sini jedhe kaza achitti dhagaye dhiira akka ta'eera hoggaa dhufutti dubartii teecha ishee naa jira akkuma jechuun dhugaan dubartiin barbaada hiriyaan isaa immoo dubaranna inni bakka hiriyaan baay'ee gammadee ture baay'ee gammadanii isaan dubartii garuu isaan sadaffaa isaa garuu maannaa godhaane baadiyyaa rakkootiin dubaras taatee dhiirris ta'ee rakkoon qabu garuu yoo dubara taatee yeroo duraaf das nameedha waan jedhaniif malee ani karaa kootiin dhiira ta'uu isaanii rakkoon qabu garuu ani maali addunyaa kanarratti kan baay'inaan faca'ee jiru dubartii qofa waan ta'eefu dhiirri barbaachisa dhiirraa baay'ee yaa hin beektan amma dhumaa jira dhiirri jaalalamaa jira adda waraana dhiirri waa baay'eetu amma booda natti fakkaata dhiirri baay'ina waan so hordoftoota keenya dubbii isinitti baay'isnu gammachuun keenya har'aa kana ture baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja viidiyoo kana isin yoo jaalattan namoota adda addaatiif sheerii godhaa laayikii godhaa gammachuu keenya isinillee naannoodha itti gammadaa mee yaada jiru wanta baay'eetu na fuulduraa na eeggachaa jira wanta baay'ee jechuudha wanta baay'ee isheedha garbuu bituun qabaa isheedha daa'imattiidha uffata bituun qabaa daayipparii bituuf Masih sama, masih sama saya godam. Sini kun. Tiketi. Ko ini aja cuy. Kuning bekam. Itu muka baru le, ini bekam. Wanta kana jira. Ani diditin abba tahu fani. Kopi sama muda. Harga kayaknya. Isinis nekina abba tahu yoga na tukubu. Nak abdani yoga na tukubu. Dan nak abdani tu. Akan aku disini akan jadi bisitani. Daima kiyo di YouTube na jedas. Angkin ada tu kuda, berangkai pasti kuda. Akan jatuh walin jiran banyak senjata tak pernah mulai yang tahu hari itu bayi sini subscribe je subscribe mereka mal kan cara mana ini subscribe gue cuci kisan in rafatina berharap tentang kudu kisan like kisan hino dubaca shame gadi wajra nu jalatani istani beku garu like gue chanjirtani share walinu goda nu bayi sin jalanna mal kabna sin male Kenapa nagan tak apa yang sini jalan tak kerakotin? Wajib dia. Nagan aja dah.